Nimne mala nayu jarti bira fuudhee jira. Hawaasatti nimne male yoo gabbaatee hawaasatti fuudhani. Gocha suukanneessaa asirratti hin godhaa. Waan sila ilma namaatti godhamuu hin qabne asiida mara fuula keetti naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qabu gabbaa'ee uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaan an godhu ka jedhu ni beekani manguddoon biyya kana jiran. Akka ani maallaqa dhiifamadhaan an kan hin jiru biyya sanatti fuudhee ture moo? Beektanii hedduu takka garaa nama nyaatti anirree dhugaa dubbachuuf akka dubartii takkaatti waa tokko jechuun barbaada. Innis baay'ee takka garaa na nyaatti dhugaa dubbachuuf gaafa ishii tiiktookii kanarratti argee dubartii tokkotti nuuf jibbaa deebi'eetis immoo bakka imimmaan qabachuu hin danda'u. Gaafa ani dhugaa dubbachuuf asirratti illee fiduu hin barbaanne maxxansuu illee hin barbaanne garuu immoo waa tokko jedha. Egaa obboleettiin tun baay'ee jabduudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota fi nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isinii haa baay'atu jecha nama baay'ee jabduudha. Garuu namni obboleettis of biraa hin qabne biyya ormaa keessatti baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata. Kanaafiyyuu isheen tuni ijoollee 4 jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo dubartiin tokko beektanii inaaffas hin qabdi yaa ta'u malee akkana wal gochuu yookiin immoo iccitii ofii gara miidiyaatti osummaa immoo fe'ee ta'e baasuu hin barbaachisu. Garuu immoo ishiin obboleessas obboleettii ishiitis waan hin qabneef waan namatti tanaffastu hin qabneef namoota kanarratti miidiyaa kanarratti gadi baatee iccitii ishii hunda himachaa jirti. Irrakkatte dhugaa dubbachuuf oduu obboleettii tokko qabaattee oduu obboleessa tokko qabaattee aayizoo jedhaniitti inni raaffachiisu yookiin immoo hin jajjabeessu. Isheen garuu waan obboleettis of biraa hin qabneef nama aayizoo jedhuun waan hin qabneef gadi baatee miidiyaa kanarratti tanaffastii jechuudha. Egaa akkuma ta'etti ta'ee እንግዲህ ጉያ tokko waaqayyoon ishiidhaa fixatee milkaa'uu dandeessi. Waaqayyoos immoo kadhannaa kiyya keessatti rabbiin ishee haa milkeessu. Daa'ima sana wajjin waan daa'ima takkitti wajjin iyyuu hin rakkatu. Daa'ima kana hunda dhiisatu. Waaqayyoos wayifuu kenneefi arjaa godhee kennee wayifuu kenneefi waaqayyoos immoo akkasumatti ishee milkeessee nama seenaa ishii kana dubbattu taati. Biyya kana keessaa baatee nama dubbattu ishee haa taasisu. Egaa waan hundaafiyyuu namoonni miidiyaa kanarratti waa hedduu bakka nama rakkatu malee beektanii gadi ba'ee hin iyyuu gadi bu'ee miidiyaa kanarraa hin bu'u. Garuu immoo rakkate yerumatti cimte malee. Namoonni tokko namoonni ishee arrabsan dhugaa dubbachuuf namoonni tiiktookii irratti ishee arrabsan cubbuu namni haadha qabu namni haadha ofii jaallatu ishee tana kan arrabsu dhiisii dhugaa dubbachuuf waa'ee ishee haasa'uun baay'ee cubbuudha. Garuu immoo waaqayyo ishee milkeessee isheedhaa fixatee rabbiin kun rakkina sana keessaa ishee baasee nama boruu ijoolleen tunis guddattee fi nama arraftee miidiyaa kanarraa galtee eriftee argattu ishee haa taasisu. Dhugaa hedduu takka garaa na nyaatti jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan ishee dhaggeeffadhee boocha ishee kana ilaalu dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa na nyaatti. Hedduu takka ishee waan dhaggeeffadhee himman qabachuu hin danda'u. Daa'ima kana wajjin walii gadi yeroo kaattu nan argaa. Yeroo baay'ee miidiyaa irraa hin dhabamtoo bakka nama kaayyoo qabduudha beektanii. Odoo nama tokkotti ta'ee wajjiniin hin dhiphatu. Kophaa ishii sanuu yeroo kophaa ta'an immoo waa hedduutu namatti dhaga'ama. Osoo immoo inni bira jiraatee amma ta'ee tasgabbii qabdii ittiin dhaga'amu. Amma garuu waan inni bira hin jirreef itti dhaga'ama.
dhugaa dubbachuuf dubartii jabduudha, haadha jabduu hedduu takka namoonni akkana beekanii nama bakka haadhummaa isaaf bakka qabuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii yeroo hundumaayyuu dhugaa dubbachuuf ishii milkooftee gammachuu ishii argitee ishii argaa hin jedha. Dhugaa dubbachuuf waaqayyos immoo waan ishii yaadaa jirtu kana rabbiin karoora ishii fiixa baasee fi ishee milkeessee arraftee akka namaatitti arraftee qabeenya godhattu ishee haa taasisu. Egaa waan annanii jedhu kana qofa waan hedduu akka nama rartee dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti yoo argu bakka namoonni inda'u immoo beektanii namoonni tokko miqqanyaan akka Oromoo keenya miqqanyaan hin jiru. Silaa ishee guddisanii maal kennu giiftis taanan namoota fayyaa qabanii namoota beekamtii qabaniif kennaa darbaa ta'u. Garuu akkanaa kana odoo kennanii odoo darbaa ta'u garaa nama nyaattu odoo gargaaranii jechuudha. Waan akka garaa nama nyaattu irraa argatu malee waaqarraa argatta. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii namoonni dhugaa dubbachuuf keessattuu Amaaran hedduu takka garaa nyaattee namoota hedduutu sagalee ta'aa fi akkasuma ishii jajjabeessaa jira jechuudha. Oromoo keenya Amaaratu irra ishii jajjabeessaa jira. Ishiinis immoo namoonni tokko mana Amaaraa maaliif dhaqxaa maaliif isaa wajjin haasoftaa jedhu. Garuu ishiin dandeettii ishiitiin ammas taanaan hin jiraatti inuma ashannafti. Ni milkooftillee rabbiin ishii jaalannaan arjaa kana ishiidhaa ijoollee kana hunda ishiidhaaf kenne. Ammas immoo waaqayyo bakkatti ishiin dhiisu ishii milkeessee toba rabboomti ishii milkeessee bakka guddaadhaan ishii haa ga'uun jedha. Wanta biraa waan jedhu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu sagalee ishii yeroo dhaga'u yeroo miidiyaa kanarratti ishii dhaga'u danda'ee dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuuf. Hedduu takka garaan nyaatti bakka ijoollee kana yeroo argu yeroo achi fiiganii as fiigan nuyi amma dhugaa dubbachuuf daa'ima takka eeguu hin dandeenyu beektanii. Daa'ima takka eeguu hin dandeenyu yookiin immoo nama dadhabsiisti. Asiif achi fiigdee rabbumatu wayii dhugaa dubbachuuf beektanii amalas dhugaa obsas kennaa fi waa hundaayyuu kennaa fi humnas kennee fi dandeettee kan ijoollee ishii guddifattee jirti. Kanaafiyyuu amma guddatanitti malee nama dhiban amma dhibanii hunda'u. Anna akkasii waan hundaafiyyuu rabbiin nama milkaa'ee bakka guddaa ka'eetoo dhimimmaa ishii kun dhugaa dubbachuuf lafa hin bu'inii waan ishii yaaddu hunda ishii dhafee guutu. Egaa kanan jedhu kana bichaadha. Dhugaa hedduu takka waan garaana nyaattu fi dubartii jabduudha. Namoonni ishii jajjabeessan irraa dhugaa dubbachuuf nama sammuu hin qabne yoo ta'e malee namni ishii eegu nama hin jedhu ishii hin jiru jechuudha. Dubartii jabduun akkanaatuun jajjabeeffamullee qabdi. Bakka hundatti illee maqaan ishii waamamuu qabaa jechuudha. Nama fakkeenya dubartii hundaa mee ilaalaa dhugaa dubbachuuf bakka biraatitti dubartiin gaafa 3-4 jechee BBC'n yookaan immoo bakka hin ajaa'ibsiifatu. Oduu biyya keessa jiraattee amma ishiin dhugaa dubbachuuf hedduu takka maqaarree kan argattuudha. Dubartii jabduudha. Indoo jabina humna kennee fi namoonni beektan ta'e gizee deessuufaa bakka hedduu takka dhugaa dubbachuuf hedduu dhibamtee yaa rabbii kiyya ijoolluma tanarraa waan godhin jechaa san ture. Waaqayyos immoo ishii fayyisee har'a kennu ijoollee ishiitiyyuu ijoollee ishii faana jiraachisee as geessee kaadhiira badaas ta'u lama nama miidhuu mitiire ijoollee kana kenneef waaqayyo. Abbaa warraa gaariis argachuu baattu ijoollee akkana kana kenneef. Kanaaf ammas taananii waaqayyo ishee milkeessu bakka yaadde bakka guddaadhaan ishee ga'u wantin jedhu kana qofaadha. Egaa yeroo kana laalan dhugaa dubbachuuf mudannoo kana olaalanii dubartii ta'uu baay'ee nama jibbisiisaa. Dhiirumatti illee dhiira beektanii gaaris
yaa'u qammasanii hin arganii waan hundaa bu'uu carraa ofiiti. Inni akkasiin hin jedha obboloota koo waaqayyoon ishee haa milkeessu hundumaaf iyyuu ni mo'attisii ni milkooftisii bakka yaadde kanas hin geessi jedhee yaada. Inni akkasii obboloota koo nagaannaa tura turtii gaarii kana caalaa danda'eetu haasa'uu dadhabe. Bakka baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf waan ishee kana yoon haasa yookiin yoon dhaggeeffadhe baay'ee tokko dhimma danda'eetu qaba dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaan nyaatti. Akkasiin turtii gaarii qabaadhaa nagaannaa tura.